Assalaamu calaykum. Obboleeyyan isinii Wi-Fi fayyadamu jiru. Namni akka tasaa yoo isinii dhufe Wi-Fi kana akka ati fayyadamu jirtu isaan dhoksuu yoo barbaadde akkanatti dhoksaa ifi ammoo fayyadamuu ni barbaada. Akkasuma immoo daataa moobaayiliitillee haala kanaan dhoksuu ni feetanii deebiin keessan yoo ta'e viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaa isin jenna irraa fayyadamtanii kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf asumaan chaanal kanaaf haaraa taanaan subscribe godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo tana laayikii kannaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota obboleeyyan keessan hedduu bira akka geessuuf jechuudha. Erga hamma jennee gaafii qabdan karaa koomentiitiin nu biraan gahaa gara viidiyoo keenyaatti taasisna. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota. Nageenya Rabbii bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jecha. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe viidiyoo kana wanni qabadee isiniif dhufeef jechuudha. Gabaabdumatti si Wi-Fi fayyadamu jiru fedhuu kana maa ta'a. Fedhuu keessan ta'a namni tokko si dhufee ati immoo namni san akka Wi-Fi fayyadamu jirtu kana hin argine yoo godhuu barbaadde akkasuma immoo mallattoolee as gubbaa jiran kana guutuutti yoo kan feete dhaamsuu barbaadde jechuudha. Fedhuu sa'aatii ta'a, fedhuu baatirii moobaayilii ta'a, neetwoorkii waan feete jechuudha. Haala kamiin dhaamsinaa yookiin ammoo asirraa dhabamsiifne ammoo inni akka dalagu akkamiin goona haja'uun qabadee isinii dhufe kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf isa kana fayyadamuudhaaf jechuudha appilikeeshina activity launcher haja'u kana buufachuu qabdan jechuudha. Isa akkaataan itti buufatan akkuma appilikeeshina ammaan duraa jechuudha kan taaptaapsan jechuudha. Isa kanas telegiraama irraa argattan malee pileestoorii irraa argachuu hin dandeessan jechuudha. Telegiraama kun googilii irraa isa argachuu dandeessan garuu isin rakkisa jechuudha googilii keessaan. Haa ta'u immoo haala salphaadhaan argachuudhaaf liinkii isaa diskiripshinii irraan isin kaayaa. Liinkii san tuqnaan gara chaanaala AB ja'a maqaan chaanaala sanii jechuudha. Isa seentanii appilikeeshina activity launcher haja'u kana buufatanii achi booda akkaan amma isin garsiisu kanatti itti fayyadamtan jechuudha kabajamtoota hordoftoota. Egaa isa kana erga akkasii buufatanii itti fayyadamuudhaaf isa kana bannaa. Erga bannee booda bakka sarchii kanatti system UI jennaan jechuudha. Achi booda system UI demo mode haja'u kana tuqna. Achi booda akkuma agartan asirratti status bar jaha isa san tuqna jechuudha. Erga status barii tuqne booda kana hundi jechuudha akkuma asirratti agartan fakkeenyaaf amma Wi-Fi kana dhaamsuu barbaade asumaan Wi-Fi kana off godha jechuudha. Hayyeekaa erga dhaamsine booda akka inni dalagu jiru immoo haa isinii mirkaneessu. Asumaan YouTube keenya tuqna. Akkuma ijaan agartan kabajamtoota hordoftoota dalagu jira jechuudha. Kanaaf asumaan faayidaalee isaa hedduu yoon isin agarsiise jechuudha. Akkasuma immoo neetwoorkiiwwan asirraa kanas dhaamsuu dandeessanii haala kanaan kana qofaa miti kaa baatirii moobaayilii keessanitti illee parsantaa isaa ta'e wajjiniin asirraa dhabamsiisuu dandeessanii haala kanaan jechuudha. Deebisuudhaaf ammoo show always percentage haja'u kana haala kanaan jechuudha. Akkasuma taayimii illee jechuudha cufuu dandeessanii akkuma asirratti agartan jiru haa deebisnu. Akkasuma show hours akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf wantoota hedduu dhabamsiisuu dandeessan jechuudha. As gubbaarraa biluutuusii dabalatee jechuudha. Kana fakkaata egaa. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota viidiyoo har'aatis asirratti haa dhaabnu. Irra deebinee ammoo osoo keessaan baane wanni isin gaafannu chaanaala kanaaf haaraa taanaan subscribe godhaa. Akkasuma viidiyoo tanas laayikii kannaa fi yaadaaf gaaffii immoo waan kanaan nu dalagii jechuu ajaja feetaniif waan feetan karaa koomentiitiin nuun ga'uu dandeessanii isin jenna. Viidiyoo barbaachistu kanaatiin hamma walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu.